jedheen. Itti fuftee inni jette eenyutu jedhee Maryamitu jedhe jechaadha. Odoo namni tokko ana hin tuqin sagaagaltus odoon hin ta'in akkamitti ilmi naaf ta'uu danda'a jetteen. Eenyutu jedheeni Maryam jechaadha. Osoo ammootiyyuu dhiirri tokko natti hin dabalamin yookaan ammootii ani sagaagaltu hin taane akkamitti ilmi naaf ta'a jetteetiin hin dubbate. Innis ni jedhe Jibriil jechaadha. Dhimmichi akkuma kan gooftaan keetiis kuni natti laafaadha. Namootaafis raajii fi rahmata irraa ta'e akka isa taasifnuuf jedhe kun dhimma dura murtaa'ee ta'eeraa jedheetiin kan inni itti dubbateetiin jiru jechaadha. Rabbi irratti ammootiyyuu Rabbiin ilma kana haadha malee yookaan ammootiyyuu dhiira malee argamsiisuun Rabbi irratti laafaadha jechuudha. Lakkoofsa 22 irratti ammootu yoos isiin ulfoofte eenyu ulfaa'ee Maryamitti ulfaa'ee jechaadha. Kophaa ishee gara bakka fagoo isaan deemte jedha. Ulfoofteetiniin kophaa isii kan namni tokko bira hin jirre bakka fagoo ittiin dhayxee jechaadha. Lakkoofsa 23 irratti ammootiyyuu ergasanii maal ta'ee ciniinsuun gara gufuu timiraa ishee maqsee jedha. Eenyuun maqsee Maryam jechaadha. Ni jette isiin ammoo yaa badii kiyya odoo kana dura du'ee waan dagatamaa ta'ee maal qabaa jetteeni kan isiin ammootii dubbatte jechaadha. Maaliif ammootii isiin dubbii kana jette jennaani namootattiyyuu sagaagalummaadhaan isii darbata. Kanaaf ammootii akkas jettee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana suuraa 3 keessatti ammootiyyuu yaa Maryamu inna Allah astafaaki wa tahharaki ala nisaa'il aalamiin. Rabbiin ammoo isiin qulqulleessa jechaadha. Ammasiif gale. No. Itti fufii dubbisee fi hatti aanullee dubbisiif. Hamdi Obs. Naan deebine. Wannumti Iisaa jedhu as gubbaan jiru. Obsi inni xumura. Hin gaddin dhugumatti gooftaan kee jala keetii laga xiqqoo taasiseera jechuun ishee jalaa isheetti lallabee jedhe. Erga sani ammootii aanni 25 maal jedheetiin hin dubbataa gufuu timiraa gara keetti arguufi asheeta timiraa bilchaataa ta'ee sirratti harcaaftii jedheen jechaadha. 26 irratti ammootiyyuu maal jedheeni nyaadhu dhugi ijaanis itti gammadi. Yoo nama tokko argite dhugumatti ani rahmaaniif eenyullee dubbisuu dhabuu qodhaa yookaan nazrii galee jira. Kanaaf har'a nama tokkos hin dubbisuu jedheeni isaa jechuutti jira jechaadha. Itti fufiif dubbisiif. Okay, 27 irratti ergasii isa baadhattee gara uummata ishee dhufte. Dhalte jechuun deesse jechuun. Nama deesse si himutti jira obsi ati fila obsi. Ergasii isa baadhattee gara uummata ishee dhufte jedhe. Isaan ni jedhan yaa Maryam. Yaa Maryam dhugumatti ati waan akkaan jabaatu fiddee jedhaniin. Deesseetiniin waan akkaan jabaatu fiddee jedhaniin. Ergasanii yaa obboleettii Haaruun abbaan kee nama badaa hin turre haati keetii sagaagaltuu hin turre jedhaniin. Lakkoofsa 29 irratti ammootiyyuu isiinis gara isaatti akeekte. Isaan akkamitti daa'ima siree daa'imummaa keessa jiru dubbifnaa jedhan. Lakkoofsa 30 irratti ammootiyyuu innis daa'imichis ni jedhe dhugumatti ani gabricha Rabbiiti. Inni kitaaba naaf kenneera nabiyyis na taasiseera jedhe. Lakkoofsa 31 irratti ammootiyyuu iddoo ani jiru hundattis barakeeffamaa na taasisee jira. Salaataa fi zakaa hangan lubbuun jiru naaf dhaame jira jedhe. Lakkoofsa 32 irratti ammootiyyuu itti fufee maal jedha haadha kiyyaafis tola oolaa na godhe of tuulaa honga'as ana hin taasifne jedhe. Lakkoofsa 33 irratti guyyaa ani dhaladhe guyyaa ani du'uu fi guyyaa ani kaafamus nageenya ana irra jira jedheetiin dubbate. Lakkoofsa 34 irratti maal jedhe inni suni jedhe kana waan waa'ee nuti amma dubbanneen suni Iisaa ilma Maryam inni jecha dhugaa kan isaan isa keessatti shakkansanidha jedhe. Akkaan laal zaalika jee amma irraa dubbachaa as dhufne kun Maryam cimiinfattee osoo karaa deemtu muka timiraa jala gorte achitti cimiinfatte
sababa isa sanii yaa sheena yaa hongot obsi yaa sheena to hongotu sila Lisa nama isaa miti. No, tokko miti. Lisa nama le isaa miti. Maal akka ta'e maal risa dhaggeeffatu. Intala us afaniin. Natti lakkoofsicha. Us afaniin. Afaniin us. Maayikii qabadhuun hin fitadda. Hamdi maal fisu ta'e. Maayikii qabadhuun hin fitadda. Ansi nana saacaraan kennika. No haasawaan jirtu haa akkamitti nama lama wal cinaa haasofna. Laal.